isinii dhiyeessa nu waliin tura. Humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay waraana biraaf qophaa'aa jiru jechuun mootummaan Eertiraa hime. Mootummaan Eertiraa gama ministeera beeksisaa akka lakkoofsa Itoophiyaa har'a caamsaa 9/2014 ergaa dabarseen humnoonni TPLF gama daangaa Eertiraa fi gama lixa Tigraayin lola banuuf jiru jechuun ibse. Ammayyuu taana dabalata qaba. Waraanni kaaba Itoophiyaa biyyattii ijoo dubbii addunyaa godhee ture eega deeggarsa namumaaf jecha torban dura dhukaasa dhaabuun labsamees tasgabbaa'ee ture. Ta'us torban tokko dura akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 30 bara 2014 humnoonni TPLF gara Raamaa fi Baadimmaa dhukaasa banuu fi yeroo muraasaaf waraana Eertiraa waliin walitti dhukaasuun akka ture gabaafameera. TPLF garuu kana waakkate. Yeroos mootummaan Eertiraa waan jedheen qabu. Eegasii garuu naannoon Amaaraa akkasumas guyyaarraa mootummaan Eertiraa humnoonni TPLF haleellaa banuuf qophii itti jiru jechaa jiru. Dhimma kanarratti jarri TPLF waan jedhan hin qabani. Haa ta'u malee torban muraasa dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el xalayaa dhaabbilee idil addunyaaf barreessaniin waa akeekanii turan. Uggurri Tigraay irratti kaa'ameera jedhan akka xumura argatu yoo hin taasifamne filmaata biraa barbaaduuf akka dirqaman ibsanii. Filmaata biraa wanti jedhan garuu maal akka ta'e hin ibsine. Egasii immoo waltajjii tokko irratti haala kanaan itti fufuu hin dandeenyu jechuun dubbatanii. Gama kaaniin raayyaan Itoophiyaa haleellaa gama kamuu ka'uu malu qolachuuf qophii ta'uu miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaa jiru. Mootummaan Eertiraa bakkeewwan seerri idil addunyaa lafa Eertiraa ta'uu mirkaneesse warri TPLF deebi'anii weeraruuf qophaa'aa jiru jedheera. Kanaanis xiyyeeffannoon jalqabaa isaanii Eertiraa fi uummata Eertiraati jechuun ibse. Akka ibsa kanaatti TPLF gama lixa Tigraay Walqaayit Xagadee fi Humaraa deebisee qabachuu fi bakkee Sudaan waliin isaan daangessuu banuuf karoorsaniiru. Mootummaan Eertiraa ibsa kana keessatti haleellaa TPLF irraa banamuu danda'u mootummaa fi uummanni Eertiraa ofirraa ittisuu danda'u jedheera. Guyyoota muraasa dura mootummaan naannoo Amaaraa weerara gama TPLF banamuu mala jedheen caasaan nageenyaa naannichaa akka qophii godhu ajaja dabarseera. Waraanni waggaa oliif ture Itoophiyaa gama hedduun hubee muddamni haaraa dhalachuu isaatti yaadda'uu koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa xumura torban darbee ibseera. Waraanni biraa jalqabuuf ta'uu kan gaafanne hayyooleen akka ka'u malu eeruun dhimmichi garuu mariin xumuramuun hambisuun akka danda'amu akeeku. Waraana kana mariin xumuratti tolchuuf yaaliin kana dura taasifame ammatti ija waan godhate miti. Ibsi Eertiraa kun kan dhagahame yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti deebi'ee ka'uu malaa yaaddoon jedhu jabaatettidha. Deeggarsi namoomaa hanga eegame gara Tigraay seenaa hin jiru jechuun humnoonni Tigraay ni himu. Booda kana garuu deeggarsi namoomaa bal'inaan seenaa jiraatus UN hanga jalqaba karoorse hin gahu jedha. Odeessa lammataatti yeroon darbu qondaaltota adda bilisummaa Oromoo waggoota lamaan darban mana hidhaa jiranii fi hanga yoonaa dhimmi isaanii murtii hin argatiin jiru keessa Abdii Raggaasaa fi Gadaa Gabbisaa dhibee tiruu hepatitis B jedhamuun qabamanii yaala dhabanii akka jiran dubbii himaan dhaabichaa obbo Lammii Gammachuu BBCtti himan. Obboleessi obbo Abdii Raggaasaa obbo Gammachiis Raggaasaa haala obboleessi isaanii keessa jiru waayilakoo Hamzaa Huseenitti himaniiru. Manni yaalaa dhibee tiruu kan irratti arge jimaata darbe gaafa 13 akka lakkoofsa faranjii 13 jimaata darbe irratti kan argame sadarkaa dhibeen sun irra jiru immoo adda baafatanii beekuudhaaf yaaliin biyya keessatti hin jiru. Dhiiga isaa saampilii fudhatanii biyya alaatti erganii guyyaa 20 booda nu qaqqabaa jedhanii kan irratti hundaa'aniitu kan qorichi illee ajajamuuf ammallee qoricha iyyuu ni gallee. Isin obbo Abdii faa akka maatiitti deemtanii gaafattanii beektu. Eeyyeen idda kunoo sarbee lama kana waajjira qajeelcha poolisii Burraayyuutti as fidanii asi argaatu jirra. Inuma arganna qaamaan egaa daqiiqaa muraasas ta'u inuma arganna argaatu jirraan. Obbo Lammii Gammachuu namoonni kunneen kutaa dhiphoo keessa waliin waan jiraataniif dhibeen kun hunda isaaniitti daddarbuu danda'a sodaa jedhu qabu. Jaalabdiidhaan yeroo jahaaf manni murtii kan inni bilisa baasee amma immoo dhibee wal fakkaataa qondaala dhaabaa kan ta'an jaalbattee waliin wal fakkaatu hepatitis B dhibee jedhamuuf saaxilamanii jiraachuu isaanii dhageenye. Namoonni kun immoo mana xiqqaa keessatti walitti
ukkamanii yookaan ukkaanfamanii akka isaan jiraataa turanii fi jiranidha ammallee kan quba qabnu. Baay'ee kan qubee 6-7 jala kan dhufu Gadaa Gabbisaa of dadhabanii gargaarsa namaadhaan akka isaan ka'anii dhukkubbiin isaanii haala nama yaaddessaa irra akka jiru quba qabna jechuudha. Yaala utuu argachuu qabanii deebisanii achuma mana hidhaatti deebisanii jiru. Namooti kun mana murtiitti dhiyaataa jiru, abukaatoon faaqunnamaa jiru, maatiis dabalatee isinis wal argitu moo dhorkamanii namni irraa citee addumatti jiru moo dhukkuba isaanii kanaaf yaalii barbaachisaa argachaa jiru moo hin dhorkaman moo haala akkamiitu jirame? Gariin isaanii manni murtii erga dhiyaatanii har'aa yoo xiqqaate waggootaaf ji'oota lakkoofsaniiru. Abukaatowwan isaanii deemanii dubbisuudhaaf illee hireen argatan. Abukaatowwan isaanii duukaa ergii wal qunnamanii waggaa har'aa jechuun caamsaa 18/2021 erga gara Hawaash Malkaasaa sanatti geeffamanii deebi'anii booddee namni dhaddacha dhiyaate hin jiru. Isin deemtanii haala namoonni kun keessa jiran hubattaniittu dhiyeenyatti gara fuulduraatti immoo furmaati isaanii maal ta'uu danda'a? Boordiin filannoo biyyaalessaa koree hundeessee anillee hanin keessatti qooda fudhadhee akka dhaabaatti deemnee ilaaluudhaaf gaafa deemnutti namoota kana dhoskanii mana irratti cufanii hin jiran arginee dhageenye hin beeknu maqaa namoota kanaa jedhanii yeroo isaan itti dhoskaa turan jira. Boordiin filannootti deemee qulqulleeffachuuf kan godhe hin milkoone. Nus akka jaarmiyaatti hoogganoota keenyaa fi qondaalota keenya hordofachaa kan jirruu fi ammas gara fuulduraatti kan hordofannu ta'eetu jiru. Uummanni Oromoo garuu amma kana hoogganoota kanarraati callisuudhaan qabu. Qabsoodhaan hoogganoota isaa eegsifachuudhaan danda'uu qaba. Obbo Abdii Raggaasaa, Kennisaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Daawit Abdataa fi Dooktar Gadaa Oljirraa qondaaltota ABO qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiranidha. Odeessaalee gaggabaabottan darba. Dhalataan Eertiraa Biiniyaam Girmaay wal dorgommii bishkiliitii Awurooppaa Giraand Tuur Steej mo'achuun nama Afrikaa jalqabaa ta'e. Girmaay injifannoo isaa kabajee otoo hin xumuriin balaan irra gahee hospitaala geeffamee jira. Pireezidaantiin US Joo Baayiden loltoonni Ameerikaa Somaaliyaatti deebi'anii akka bobba'aniif murteessan. Murteen kun kana dura pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa 700 Somaaliyaa keessaa akka bahan bara 2020tti jijjiiran kan murteessan kan jijjiiru ta'a. Namichi ganna 24 lammii Jaappaan karaa onlaayinii dogoggoraan qarshii Jaappaan yeenii miliyoona 46.3 baankii isaa gale deebisuuf waliigaluus deebi'ee achi buuteensaa dhabameera. Qarshichi deeggarsa dhukkuba Covidiif namoota 463 kennamuuf kan qophaa'e ture. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Dhaabbanni Firaans boba'aa dhiyeessu Total Energies wal dorgommii hojii uumtoota Afrikaa marsaa sadaffaaf dorgomsiiseen biyyoota garaagaraa irraa mo'attoota 3 kan filate yoo ta'u injifattootaafis badhaasa qarshii fi carraa leenjii adda addaa kenneeraafi. Dorgomtoota Itoophiyaa keessaa hojii uumtuu dubartii filatamtuu ta'uun kan mo'atte immoo Mihirat Radiidha. Mihirat wiirtuu yaalii barattoonni waan yaadrimeedhaan baratan gara qabatamaatti itti geeddaranii fi rakkoo furmaata itti kennan Dynamo Center for Technology jedhamu kan teeknoolojii, injinaringii, IT fi herreega irratti xiyyeeffatu hiriyyoota ishee waliin ta'uun magaalaa Jimmaatti hundeessite. Leenjii kaffaltii madaalawaatiin kennan kanaanis barattoota kutaa lammataa hanga yuunivarsiitii jiran 1100 marsaa lamaan eebbisiisaniiru. Mihirat waa'ee dhaabbata ishee kanaa akkasiin nutti himteetti. Elementary ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ተማሪዎች barattoota elementary hanga yuunivarsiitii jiraniif wiirtuu yaalii kan yaada isaanii gara waan qabatamaatti itti geeddaran hundeessine. Kanaafis manneetii barnootaa garaagaraa waliin ta'uun haala isaan viidiyoo fi sagaleedhaan bashannanaa ittiin baratan qopheessine. Kanas umurii fi sadarkaa barnootaan addaan hiruun roobootiksii, elektirooniksii fi piroogiraamingiidhaan yaalii fi leenjii kan jalqabsiisne jechuudha. Gama biraan ammoo qonnaa sadarkaa xiqqoo irra jiran oomisha isaanii guddisuuf tiraaktara xixiqqoo hojjennee yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun dhiyeessuuf hojjechaa jirra. Kana malees sirna barnootaa keenya keessatti barnoota isaanii waan walxaxaa godhu hir'isuuf yaalleerra. Kanaanis afaan isaaniin akka baratan haala mijeessineerra. Yeroo ammaa afaan Oromoo
fi afaan Amaaraatiin barnootni kennamaa jira. Barattoonni keenya rakkoo naannoo isaaniitti argamu adda baasuudhaan furmaata garaagaraa kennaa turani. Fakkeenyaaf barataan tokko konkolaachistoonni yeroo oofan yoo hirribni isaan qabee balaa tiraafikaa qaqqabsiisuu waan danda'aniif hubannoo namtolchee yookaan AI fayyadamuun manatsarii yookaan kishaafee nama dammaqsu hojjete. Kalaqa isaa kanas yeroo ibsu iji namaa yeroo murtaa'etti waan libsatuuf yeroo isa barameerra yoo dheeratee tureef manatsariin kun sagalee dhageessisuun akka dammaqsu godha jedhe. Kalaqaawwan biroo 30 caalanis agarsiisaaf dhiyeessinee turre. Mihirat dorgommiin jabaa akka ture himuun kana boodas qarshii argatteen wiirtuu isaanii babal'isuuf akka hojjetan ibsiteetti. Dorgommichi baay'ee gaarii ture. Keessumaa akka dandeettii keenya beeknu nu gargaareera. Danqaa fi dorgommii sadarkaan ture nu jabeesseera. Dorgomtoonni muuxannoo waggaa dheeraa qabanis jiru ture. Sagaleen filannoo uummataa onlaayinii yeroo kennamu nuti badaa gatiin hin beekamneef waan kufne nutti fakkaatee ture. Garuu darbinee as geenyeerra. Dorgommii kanaanis birrii 370 arganneera. Dhaabbatichi leenjii garaagaraa nu kennuuf akkasumas dorgomtoota Afrikaa biroo wajjin akka dorgomnuufis Firaans nu geessuuf karoora qabateera. Qarshii arganne kanas Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun barattoota yuunivarsiitii jiraniif barnoota tiyoorii qofaan akka hin baaneef hojii leenjii teekinooloojii, herregaa fi IT'n wal qabatu kennuu irratti oolchuuf yaadnee jirra. Kana malees wiirtuuwwan yaalii keenya ittiin babal'isuuf yaadneerra. Wiirtuu damee lammataas Finfinneetti ni bannaa jechuudha. Carraan Arsenaal hirmaannaa Shaampiyoons Liigii bara dhufuuf qabu kaleessa Niwukaasiliin dukkanaa'e. Akka dinqiitti Arsenaal sadarkaa arfaffaan xumuruuf tapha hafee injifatee Tootenaam ammoo yoo mo'ame qofadha. Liivarpuul ammoo abjuu waancaa 4 bara kana injifachuuf qabu baruuf tapha har'a gaggeessuu fi injifatamuu Maanchister Siitii qofa eega. Taphataan tokko taphaaf hin qophoofne yoo ta'e mana turuu qaba. Umuriin rakkoo hin qabu. Taphataa ganna 35 ta'ee ganna 18 yoo miira keessa kan galtu ta'e taa'umsa jijjiirraarra taa'u yookaan manatti hafuu qaba jechuun erga Niwukaastil mo'amanii taphataan sarara gidduu Arsenaal Giraanaayit Zhaakaan dubbate. Arsenaal erga waggoota 5 hirmaannaa Shaampiyoons Liigii argateen beeku. Bara kana Maayikil Arteetaan ni milkeessa jedhamee eegamus kaleessa Niwukaastil 2-0 injifatamanii carraan isaanii jalaa dukkanaa'e. Niwukaastil jalqaba dorgommii bara kanaatti gara dhumaarra turus leenjisaa Edehoyee erga qacaranii qabxiin isaanii akkaan fooyya'eera. Arsenaal waliin sadarkaa arfaffaaf morkataa kan jiru gareen Antooniyoo Koontee sadarkaa arfaffaan xumuruuf carraa guddaa qaba. Koonteen Nuno Espirito erga bakka bu'ee ga'umsa Tootenaam fooyyessuun hirmaannaa Shaampiyoons Liigii akka argatan gochaa jira. Taphni xumuraa Tootenaam Noorwiich Siitii waliin. Noorwiich liigicha keessaa gadi bu'uu isaa mirkaneesseera. Kan Arsenaal ammoo Evertee waliin gaggeeffama. Everteen liigicha keessatti hafuuf falmii jabaa gaggeessa. Taphni xumuraa kun Arsenaaliif salphaa hin ta'u. Garuu Tootenaam mo'amee Arsenaal kan mo'atu yoo ta'e carraa Arsenaal arfaffaa ta'e xumuruu ni dhugooma. Kun garuu tilmaama rakkisaa ta'uu ni mala. Liverpool har'a Southampton waliin tapha 37ffaa isaa taphata. Manchester Cityin amma qabxii 4 caalee sadarkaa tokkoffaarra jira. Liverpool tapharraa yoo mo'ate waancaa injifachuuf tapha xumuraa Wolves waliin qabu mo'ate Man Cityin ammoo qabxii gatuusaa eega. Hanga taphootni xumuraa gaggeeffamanitti kamtu waancaa injifataa kan jedhu baruun rakkisaa ta'eera. Liverpool Chelsea mo'achuun waancaa FA Cup mo'achuun isaa ni yaadatama. Bara kana waancaa 2 mo'atee 2 immoo eegaa jira. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne goolabne gaariitti bula.